lecha darbi jennaan lecha darbama amma mubeen faanti osoo tiktaak irra ta'e yoona lecha darba akkatti dhaabatee ilaalu sheeriin gootammoo isinitti cufee isin biraa deema choose the best answer nutti cufii nu biraa deemi sheer goona ijoollee suuditi sagalee ta'e kawlattu andino anaa miti kahidhaa jiru obboleewwan kenna malee kawlattu andino wachi የሌለበት sheer gootammoo isinitti cufa أنا منقصت أدلهم منقصت راتنيا أدلهم دموزا نانكفلتن يو إسنشر ولينغون واني نمالا مثلا تاي دكتور قدام كون دلقا وفيد أبي أفهم بنو في جرو يجو نما صدومي شنيمت نمني دبي أفوري صدومي لما كون شير غوتامو هنغوت هنغورو يوجدت ستي شوفي بايجو يمين چكن دمنا نوتي برا برا بويو ورمون بوي چكيسا بايو كم والله ورمون بوي چكيسا نما أفورتما مت namni dibbi afurii kun sheeriin gootamon gootu nama shanshanii daddabarsiisin jedhe foozii hirna modiitara namni wanna minaamin jiru nay foozi ne uccaanchi balage kotu balage nuti ka sagalee ta'uu dhufne obboleessa keenya fi malee haati hudduu nu garsiisu esa ite foozin tirfi qala ta'u hundi keessaan sheerii gora daddafa akka feezete wannoo san nama modiitara kennuun hin dandamu mubaarak abdi modiitara namaa kennuun hin dandamu ترفقال مياورا ثو ببلوك ميابار هوية جرتا نقوما شوفي نظرو قليل وغيرك ها إيثم بلوكنا مقرم بدا قط كلب حمار دفع نمني دي بشاني كون شير قرا مودي ترانا ما كانوا نندن دامو ترفقال مياورا ببلوك ميابارنو بكا صدقان جرتو والله بلوك إنمارينا نما قبرونا فير مرم Ciki gora nizi gora te blokin abbararam. Modiitara nama kennuun hin jiru as dagan never wiyo kan. Namni dhibbi shaniif jahaatami tokko kun sheer gootamoo hin gootu. Leilaa ko how are you? Amma kuno leilaan tun faata so tiktok irra ta'e wallahi motora makina diimtuu leenca mana keessa ariiti. My diaspora I love you. Modiitara nama kennuun hin danda'amu mubaarak. Hin danda'amu? Rakkan wala markin kunuti sabade war moriitara nama kanu ndandamu aichale undi kesan namni dibbi jaab kura saddeeti kun sheer gootan mongotan abdi sheeri meeqatay አንድ ሺህ ሼር አንድ ሺህ ሰው ፈልጋለሁ አንድ ሺህ ሼር አንድ ሺህ ሰው ፈልጋለሁ አልናገርም ከዛ በኋላ أجر محمد قد كت دعاء رب سيابات كت بس بي وسك على دينك سبت أبد شاينا منامن وعليكم السلام مودي درنا ما كانوا نندام دامو كوي نندام دامو لا إله إلا الله قبضنا إنه بلوغ ورا ورا شيرين قول يا زلا أيه أمتك إنها أمتك إنكي يرونا متعلي سيتاي Jalli status menamen namni keenya komitaan danyaadha arrabataan danyaateera tokko baabatanitu namicha diya kee doktor waasitti meeqeen gara sagantaatee gala namicha kun jira maanguddoo wayii biyya keenya akka carraatee HIV ni biyya fite Itoophiyaan sadaffaa moo afuraffaa taate moo shanaffaa jedhamti seekilaan tokko faa Itoophiyaa abbaa keenya HIV dhaan biyyi keenya Itoophiyaan akka Afrikaatti moo qaalamaatti shanaffaa maal baatee adara du'aa eegadhaan الله أكبر جلني كعابي سان استفادني أسباني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا ربي الله تكاسي كديوان نمني جلني يا ربي الله تكاسي كديوان بيمبيكو تكفى باسي توبيا جلني خبر ستكفى ما ترى شيء بربان نمللو تكفى بابو بربان جنة سرسيني كنا ناني أمتا كينيا يرونا من سكالي يولي أتاودبو شيري غوتشو ونسنديدانوف مال ركون كيسان ما كنبا ركون كيسان مالي لا أنا لا كلا توك لا كوسو كلا لا مي توكو كبرسا ور شير غوتان ميمي لا شير غوتان كبرسا لا أنا لا والله شير غوتيرا وندي ما شير غوتامي وندي كيسان نمني بيسددي كورا ماري بالله غوتشو وندي كيسان وندي دبرتا وندي أنا وندي بيجا وندي نموني بيجا يلا نماري بجامي ترى نماري بس هذا غاني بجا أنا كاتيناس كسر نانا تمول سوري إبسات يتكون نما لما تمسنجران نما كولا تمسنجران كا نما كوما سادي فيدا
كم تقوم والله يرو كانوا نفني صدقاء أكلوا صدقان فلان نفني تجد سجلتا بيكاتو أيام رتكابو لابي بدم صدقة متى سيسور يا أمتا تايسان دي نام دي صدقاء تنجر صدقاء فلان نشرو دوكان إبار أمني قول إيه والله خير ولا عندي شيء سو عندي شيء سير دفع شيري كم تكوفي messengeraan yoo xiqqaate dhugumatti obbolaa sanii quuqamtu yoo ta'e namnamma daqiiqaa 10 geenyerra daqiiqaa meeqa geenyerra daqiiqaa 7 geenyerra namni taa'ee daqiiqaa 7 dhaggeeffatee jargum sheerumaaf dhufan jedhee deema kanaaf sagantaatti galla amaanaa rabbii lafee goototaatiin waan isin jaallattanu lafee abbaa keessanii isin qabne shari Allah adaraa amantaa keessanii sheer godhaa kan najibbitanus kan doktora jibbitan jiraatanis share godhaati boodoof jalaa balleessa. Let's go. Doctor Bani. Deegaa godhan qofan qabatee jiru. Yalla. Kuma guutan malee dubbadhan. Yoo fedhan haadhiisa mana qaba. Andi shiisan. Ngun nama 100 haalin naggal. Andi shiisan. 900. Nama 900 afur. Ishiin boqala bakka reeja darbaa ka. Leeja maal darbaa uummanni uummata fututaa kun uummata miskiina. Yalla share. nama 50 sinaf 60 sinaf sorry nama 60 sinaf nama 940 taataniirtu hin dubbadhu doktorii dabar doktoriin addunyaa irratti affeeramee daawwaa goraa oolu sheerii isin qarata ufin beeytanii sheeriin gootaniiti hunde nama 30 sinaf 30 sinaf nama 30 sinaf ምንም ማድረግ አይቻልም ነማ ዲደማ ይተነፍ tokko irranaan dubbadhu tokko wallahi nama tokko irranaan dubbadhu kakadheesitti masitti cufe deema deemee sadaqaa kiyya funaanna dhaman nam tokko irranaan sheeritu sinafam sheeri namni kumaa kun sheer gootan malee dubbadhu sheeritu nama kuman guutin baay'ini nama guuteera namni kumaa ija bobaaftee tettee laaltu kun hundi isaa sheer guuteera kuma guutaniirtu kuma tokkoof 100 iyyuu sheer godhi maal abbaa kee ija bobaaftee tettee jala obboleettii keemii kamana hidhaa jiru haadha keemii kamana hidhaa jiru jaartii keemii kamana hidhaa jiru obboleessa keemii kamana hidhaa jiru ilmoo keemii kamana hidhaa jiru dhiiga keemii kamana hidhaa jiru foon keemiti kamana hidhaa jiru oromoo miti kamana hidhaa jiru naal diina kana abuk firaazilii qofatti fakkaate firoota keenya hunda wari dhagaa mataa dhagaa gootee teettuuf as jala bari sheeriin goota hin goota godhi diklishoch okay sorry hagumanam dhufu filmeetawi ta'e isin arrabse warri arraba kiyya laaltan I am so sorry sheeki ta'eera arrabni harama namni sheeka tokko nama arrabsuun harama dhiifama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam naguma fayyaa keessanii jirtu ilmaan facebook isiniin guddanne isiniin jabaanne as geenne isintu doktorummaa nuu kenne isintu mubelee abbaa miskiinaa kenneefi wallahi isin nuufi mana barumsatti madrasaadha warri facebook kun jechuun arrafamu faarfamu isin irratti waan hunda baran galata keessan yoomillee irraanfannu mukki yoo mubaarak irraanfatellee an ijoollee facebook arrasaachuu jechuun isin irraanfannu osoo suuraa namaa galabbaxxanuu maal jettanu osoo isin asirratti nu galabbaxxan amma chaayinaa gizee deemnu nu kabajani jechuun chaayinonni nu kabaji isiniin jecha kabajamnee bakka deemnetti jiraataa jirra baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabaja amma wanni ta'aa jiru maali ijoolleen keenya lammiileen Itoophiyaa keessattuu dhalattoonni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararaa guddaa keessa jiru hidhaa keessa jiru waggaa 2 waggaa 3 gaaniiru baay'ee nama gaddisiisa waggoota 2-3 darbee warra waliin sagalee ijoollee Oromoo mana hidhaa jiranii ta'aa turetu ammoo carraan isaan qaqqabee mana hidhaa keessatti rakkachaa jira dararamaa jira kanatu nu fide furmaanni kenna maali waan jedhurraa mari'annaa jechuudha tokkoffaratti baneessa dhumaa fi rabbiin ijoollee Oromoo kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa dabalatee addunyaa kana gubbarratti mana hidhaa keessa jiran rabbi isaan haa baasu sinigalee namni sababa jara kenna namni sababa malee kasi rakkisu kasiif bal'isu rabbii jechuudha rabbi kasiif bal'isu kasi rakkisus rabbi jechuudha kanaaf
يا ربي كي يا هنك أبدا هندن ديتا تسمن نؤمه وفي جالتين نؤمته أبولي وانكينا كمان هيداتو العربية كذا ترك كشاجرا يا رب أمتي نبات يا ربي كي يا هنك أبدا هندن ديتا أمتي نباسي سجنتان إيجالاميرا أبو مبارك مسامبا ياسين نما وقاديرا وجولة سود عربية كنا سجلة تيا توريدا فستالي وفتا توري كشوري في وجه نياتا توري إسني بويا توري إسني بلبلا توري ده كذا كذا akka goota keessan kamana hidhaa keessatti tokkotti isinii finnee jira jechuudha keessumaa anillee sagalama isinii ta'a malee feestaalallee dhuunfallee feestaalaan ta'uu dhabe amma mormootu guddaa bitadhee uffadhaa kun ammallee feestaala qopheeffateera ijoolleen feestaalee biraa qabdan hundi keessanuyyuu gasti isin galchaa gasti moo invaayitii yaa'in afaan biyya wal dhabaa biyya chaayinaatti nu gasti jennaani invaayitii isin godha warri feestaala biraa qabdan feestaala uffattanii obboleewwan keessanii sagalee ta'uu dandeettu. كنا بأمر دم يكون إلى الله وجه جدا من السيرون قامون بيا وجهتان أمتك إنك كراي تكون كنا بناتا شكرا ربنا وجولين سنتي كراي تدركنا يا نجاران ابن مبارك رجيتان كنت كيف نركا ولي دبرتا مبارك نجاران ابن رجيتاني جرجت لا إله إلا الله سبحانه وتعالى نجاران ابن جنا والد جرا بات يا رفيقي ربني كنا جولة سعودي نفس الأول سؤال الرادة ولا جراني الراكاسي سأقولين كا أنت أوانت كونسبت أوانت كاسي بنسيب بدوالو ثم ترى ديبيتو ناتو بيلا مسلا تيك توك رتا بيلا مي أما لو جانا سينو فن أسين إنه ندوال يلا أسوأ أسين سيف تيا شرّا كنان يولن سعودي عربية كذا يرتنا من الكوثو مبارك قبل يوم يرتنا دوالة دا فيديو تيك توك سيف انت وانت كل سيف سنيتا تيك توك سيف انت وانت كل سيف سنيتا دوالة وري كله تيك توك ران دوالة تورتن داولو شرّا كنان دوالة كنت كيسان شر ولي غنا مبارك سيركي هذا ركو من يتاكل تجرو ولمان تجينا الركو دمنا كدن دنوين كرّا كدن أبي ناميتو ربي كرنا في عندك كذا ولد الدمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة فايزة عندك كذا all of my family كابلا راسك تكوكرو سكه دفع كله تيجا كاتيجرو بولانجي نوانت جرا كان نجرا دكتور فيصالين ده بندري فيصالين ده جيجرا بولانشر تيجا أو نادي تقول حقيقة kami sih ya ya anle duhe sira abodash dengan luga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu obbolewwan keenya kakaaba kabba kabiyarra nu daawwataa jirtanu waan jabaatetu gara tiktok nu dhiisise sadaqaa keenya cufnee gara kanatti deebi'uun keenya obbolaa keenya mana hidhaa lammiilee Itoophiyaa guutummaatti mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jirantu gara kana nu fide wallahi waan ajaa'ibaa kun al tokko sheer godha akka namni hundi dhufee sagalee ta'uuf ijoollee sagaleen keenya dhiibbaa qaba akka hayyoonni profeesaroonni beektonni miidiyaan sagalee ta'uu barbaadan namni 500 kun sagalee sheerii godha maaltu deemaa jira jedhee akka namni ijoollee kana dhagee sagalee ta'uuf komentii qofaa miti nuti ergaa keessan isin komentii jalatti kaleebdeen gadda godhaa jirtan fudhannee dhufne kuroos hundi keessan namni 500 as jirtan kun hundi keessan sheer godha itti fufi mube egaa obboleewwan keenya wanni feesaalii nu hubachiisee akkasitti nu fide ijoollee Saawud Arabiyaa fakkaachuu fi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf fi obboleewwan keenya lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti dararaan jira oggootii lamaa ol biyya Saawud Arabiyaa keessatti dararaa adda addaatiin dararamaa jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan kijiba tokko hin qabne obboleewwan keenya lammiileen Itoophiyaa guutummaatti jechuudha keessattuu ilmaan Oromoo harka caalaadhaa parsantii 75 ilmaan Oromootu qabata warri kaanis nooliin dararamaa jiru muraasni haa ta'u malee amata lama asii dararaa hedduu keessummeessa hadha gaani isin yaadachiisuuf jecha jechuudha tokkoffaani mana hidhaa mootummaan Saawud Arabiyaa erga lammiilee keenya dhiiraa dubartii ulfaa kadaa'ima haadhaaf ilmoo
kan ilmoo illee qabee haadhaaf abbaa bakkeetti barbaadu jira kan abbaaf ilmoo qabee haati bakkee jirtu jira kan haati qabamtee ulfa garaadhaa qabaataa ilmoo daa'ima biratti manidhaa keessa galtee jirti akkuma waggaa kana isinii dabarsaa turre obboleettota keenya kanaan dura garaa keessa dhiitamanii rakkoon adda addaa dararaan manidhaa sana keessatti Saudi Arabia keessatti qabamuun hidhamuun dararamuun uumama jiru ta'ee garuu dararaan inni baranaa kuni wanni isa adda godhee hadda uummanni keenya yoo xiqqaate waggoota mana kumatamaan lakkaa'ama Saudi Arabia hajjiidhaa dhaquun akkasumas dhaqee dalagatee biyya Saudi Arabia keessatti keessa galuun waggoota hedduu keessatti haa ta'u malee nuti godhanne haa ta'u malee nuti jira kunnoo nuti godhanne haa ta'u malee dararaanii wannamma ijoollee Saudi Arabia xiqqoos yoggaa lamman kana as adda isa godhe jira kanumaan dura namni Saudi dhaqaa hin dalagataa hin qabamaa darbatamee gala jedhama biyyatti yeroo biyya jiru darbatamee gala yeroo jedhamu an qabamee darbatamee wayii galus jaayu yeroo san darbatamee gala jedhama qabamee galuu wama jiru aadi garuu wanni kan baranaa kana waggaa lamman kana adda isa godhe obboleewwan keenya Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffatanii maqaa Itoophiyaatiin erga mana hidhaa galchaniin booda mana hidhaa keessatti dararuu nyaata qixaa kennuu dhiisuu mana yaalaa akka durii geessuu dhiisuu akkasumas haga du'anii jennaan geessaatii bakka nyaadhaa yoo feetan nyaadhaa bakka barbaadan keessaa du'a lama kun obboleessa kee du'e nyaadhi yeroo siin jedhamu du'a lama ijoolleen keenya sammuudhaan du'aati qaamaan du'aa jiru waan kanaaf fala barbaaduudhaaf golli nu hin seenne hin jiru qileen nu hin seenne hin jiru haga BBC Afaan Oromoo haga Aljaziiraan nu affeene haasa'uu dadhabne Tolchaa Huseen Maddaatti dabarseen ture Tolchaa Huseen Ingiliffa itti naasee dhiisee hin beeku Ingiliffaan interviisii barbaadna jennaan dubbachuu dadhabe jechuudha Ingiliffinni gootiif inni kan jalaa wal addaa jechuudha kan walumaa galatti obboleewwan keenya warri biyya bulchaa jirtan galatoomaa kanaan dura iyyinee jennaan obboleewwan keenya nuu galchitaniittu irraa hin galchine hin jennu garuu qaxxam gootanii kanuma waa tokko sababni hin beekamne erga Raamadaana 17 waa tokko akkasin xiyyaara hatta warra foormii guuttate foormiin deebi'ee fi akkasin dhiiftan dhageenye nu ijoolleenis nutti himanni obsanii sin eegaa turan ji'a 3 booda ji'a 4 booda rabbii jedhaan nu dhaqqabaa jedhanii iyyatan maal adaraa yaa jara mootummaa anammas akkuma kaleessaa kadhaakooti humna qabnu osoo humna qabaadhe waa'ee ijoollee Saudi Arabia kanaaf barcuma gadhiiftu wallaahi wa billaahi dhugaa rabbiiti utuu humna qabaadhe jechuudha humna qabu gatii ta'eef rabbuma jedhaati rabbumaa isinuume jedhaati keessattuu warri afaan Oromoo dhageessan meerree ijoollee warri biyya galtan namni diyaaspooraanis biyya baqaatiis yeroo biyya gale oo lakkii namichi gaarii jira jettu biyyi gaarii jira jettu Finfinneen gaarii jirti jettu maal fayyada Finfinneen ilmaan Oromoo biyya baanii Finfinnee irratti lafa ijaarra bitannee mana ijaarranne jedhan dhumaa jiru hoo maali Finfinnee isin nufaasitan jalala Finfinnee dura lubbuu namaa dursaam lubbuu namaa qaalitu dursaam obboleessoo akka ilmaan Oromootti yoo fudhanne gootoon digaleessa jeneraal Waaqoo guutuu Taaddee Birruu sooressa jaarraa abbaa gadaa kan jarri wareegamaniif quufanii lubbuu nama qabaatanii yookaan immoo du'uu barbaadanii miti akka ilmaan Oromoo dararaan argineedhaaf akka ilmaan Oromoo dukkana kaleessaatti hin deebineedhaaf akka ilmaan Oromoo firii taatee jiraattu yoo rakkattellee jireenyaa yoo rakkattellee yoo maallaqa dhabdellee akkasiin nagaan jiraattuudhaaf wareegamaniin darana rabbii sodaadhaa warri afaan Oromoo dubbatan aangawoonni afaan Oromoo dubbatan rabbii jedhaatii obbolaa keenya nu galcha ijoollee yoo ta'e rabbii dhamaasi rabbuma dhamaasi biyya rabaate biyya Oromoon keessa hin jirre mana hidhaa Oromoon keessatti maqaa isaan katabin addunyaa keessa biyya muraasa qofa jechuudha egaa ijoollee rabbi dhamaase kana noo Liibiyaa himaan jirru noo bakka biraa bakka sirra keessu isinitti himaan jirru biyya kana keessaa nu fuudhaa isiniin jedhaan jirru ijoollee Yamanii keessaa marakkoo caalu jira imbaasiin qabdan achi keessaa biyyi seekumsa sagaleen taane callee taa'arra garta itti baa yookiin suudii galaa yookaan biyya galaa jennee achi oomaan itti aanii maneedhaa keessa jiru waa'ee oomaan hin dubbanne nu akka isaan itti hidhamanii jiran waladda warra hidhaa
daadhu maajiru warra borseenaan nu gaafachuu jiru lammilee keenya warra Saudi Arabiyaa keessa warra dararaa hamaa keessa mootummaan Saudii faga hajjaajota keenya jibbuutti ga'ee jira sababii ijoollee mana hidhaa jechuudha hajjaajonni Itoophiyaa irraa gara Saudiitti malanullee kabaja dhabuuf deemaa jiru jechuudha nu waa biraan jenne rabbii jedhaati isiniin jenni rabbii jedhaa daraa haadha keessanii adaraa abbaa keessanii adaraa waan jaallattanu rabbii jedhaati fuudhaa galchaa ajjeesaa wallahi laazim achi keessaa fuudhaa galchaati summii nyaachisaa ajjeesaa yoo jibbitan waa ijoollee Saudi Arabiyaan dubbachuu hin danda'u itti dhiyeenyaan anatu beeka akka jarri ta'aa turan sagalee ta'uu iyyuu dhiiseeraan erga ijoollee Saudi Arabiyaa hidhamtee erga jarri galtee afaanan ittiin gadi ba'ee waa kadhadhu hin dhabe'an namaaf lammileen kun warra kaleessa gaala jala fiigee shintibeetii arabaa miicee masgi amantaa nafu miidiyaan nafu jarana kaleessa eeggadda miidiyaa OMN qeeqamaa ture bara wayyaaneen bulchaa ture jechuudha garuu gaafa wayyaaneen bu'u galatoomi jettanii afaan keessanii warri masarata ta'ee bismillaa jedhee gadhaabe warra Saudi Arabiyaa akka ta'e warri OMN bulchan dubbatanii jiru yoo gara masgiida mana amantaa ta'e yoo akka sabaati ta'es ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa yaa ijoollee biyya Arabootaa keessaa jedhanii nashiidaa baasanii jiru rabbii sodaadhaa rabbiin isin qabee jira anis immoo akka nama tokkootti haraamummaa taatuun beeku ijoollee biyya Arabaa warra Saudi Arabiyaa dararamanuuf karaa Abbabaa Lukaasaatiif artisti Zaagseenuutiin ispoonsara ta'ee sirba baastee amma immoo sadaffaa jechuudha ijoollee biyya ambaa keessa jiran maraaf sirba tokko fudhadhee dhufeen jira yeroo qabnu xumurarra isin affeera sheer godhaa haxanii waraabbatanii ittiin boochuuti TikTok irratti ba'ee jira hadhana qaqqabee jira Hamzaatti Bubii Doktor itti bubaa waa'ee Saudiyaan dubbachuu hin danda'u. Okay, isumaan gaariibii dubbachuuf yoo ta'e ijoolleen biyya Arabaa warqii ijoolleen Saudi Arabiyaa keessattuu warqii dahaba daayimandiidha isa dhugaa rabbii dubbachuu yoo ta'e ijoolleen Saudi Arabiyaa erga rakkoon Saudi Arabiyaa keessatti hammaate ijoolleen Saudii mana hidhaatti guuramtee achi galuu dhaabatte nuti bar rakkataan tokko yoo rakkate waan bishaanin bitatu dhabnee barduraan dhukkubsataa tokko yeroo sagalee taanu mallaqni nuti arginu nama san fayyisee mallaqa jireenya namaa jijjiiru ta'e hin beekne nuti wallahi ijoolleen Saudi Arabiyaa ummata ufii beela bulee rakkataa ufii rakkoo baasu ummata ufii ufii dheebuu baasu ummata ufii haadha bulee haadha abbaa ufiitii mana ijaaru ummata gaala eegaa هذا أبا بيتي كونكولاتا بيتو فرد بيتو والله أمة ورقيدة والله أمة مسجد إجار أمة مدرسة إجار أمة إذن أبرتري أكا موتومات كاس بالبلاجرة يرغوا في بالبلاجرة السلام عليكم أبو ربي كيسا سورة ربي كيسا سورة بودي وجلا كاسا وريانا جبتان همزا جبتان دكتور عزيز جبتان وجلا كاسا بودي رب ما يسنو ميجلا سباب لمي تجيك سجرا فامارنا بتدمتوتم لسعود عربيا وندموچاچن شير نادر گلاچو اي بولك سو دبن لا اي رجلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا اي رجلا اتبوبي اسراهي من دانانو كميتي اتبوبي اي من ايدا سعود عربيا طريق الخرجر رياض طريق الخرج من رومودا غرتي عمل دراران gartee akkuma itti fufetti jira wanti furmaata nuti takkallee hin jirtu waa takkallee rakkataa jirra inoo san gubbaadhaan inoo gartee feesha silaa uffannee akkasitti lubbuu teenya keessa gad darbaa jirru nurraa guurrataniis inoo akkaataa itti salaan nullee dhabnee amma shintibeetii akkuma seenneen baaneetuma gartee bakka itti salaan nullee dhabnee rakkataa jirra waa takkallee daraaraa guddoo keessa jira uummanni waan nyaatullee inoo hanguma duraan itti qannasanillee nu dorgataniit yoo gartee lagannaa nyaataa goote lagannaa nyaataa kana maaliif nyaatu oltan jedhanii gartee humna addaa gartee uleedhaan nutti ol laqanii bakka kaameeraan hin jirretti gad nu baasanii nutumaa jiranii
أنا أمم مثلا كي يخلي زي شو رام ما تربك كاميرا نجرت نتوما ولا شيء gartee yoo gartee mootummaa qaban nu taate gartee uummanni keenya sagalee nu taadha akka akkee sabaan nu taasisa gartee nuti yakka nuti qabnu tokkollee hin jirtu dararaa kana godhu gartee nurra gahaa jiru kun gartee har'aan tana waan salphaadhaa miti jechuudha namni balaataa gubbaa kanatti gartee qaama qullaa akkana ciisuun hedduudha ulfaataa namoota ni beeka isaan gubbaan yeroo garii nu azzaban yeroo garii qabbanaan nu azzaban waan takkallee gartee wannummaan gartee nuti harka keenya wanni jennu jirru yoo afaan keenya gartee afaanuma nagaatiin gartee kati dubbannu taate deebisaan keenya uleedha hedduu takka dararamaa jirra uummata oromoo gartee akka nuti masallee dhaamsa keenya kana gartee guyyuma tokkoo fi akkana wachanii akka nurraa hin callifne dhimmi kun gartee dhimma lubbuuti waan ta'eef akka nuti hin laafne isin jenna. Abshira mana kadir keessa jirtu keessa jirtaati. Kadir si bira jira? Yoo dhufe kun gara tiktookii miti deengada gara tiktookiitiin dhiifama gaafateera. Gara feesbuukiitiinis gara feesbuukii keenyaan dubbachuudhaaf sagalee isaafis ta'uudhaaf dhiifama gaafatee itti fufu yoo jiraate itti maa gara feesbuukiitiin dhiifama gaafadhu uummataa deengada gaafatteedha. Yaa cubbuu keessan sana girgirriidhuma kana keessa. Ayyee. Gartee namoota bajii isaa namoota walumaanu beekna kan uummata mana hidhaa bal'allee dhiifama gaafatee jira. Dhageera dhiifama gaafateera ayyee dhiisaa kanas. Korra kanan qabu yoo sagalee dabarfatee gartee waa dabarfatu waa dhufu fida amaariffa barbaanna tigriffa afaan hundaan fida feesbuukiidha waan ta'eef seef ta'eetaa naa dhiyeessaa jabaadha. Abshira akka jechuudha ka wallahi rakkoon keenya waan formaata gartee yeroo gabaas pireezetti yoo hin arganne wallahi uummanni jettaa'ee kan akkanatti namni hanga wal bakka tokko jira. Aye. Itu pun Dubbata. Afaan adda addaatiin. itu pun orang. Maa inni qoy. Itu pun orang nama berasa. Ela Polisi itu pun orang. kalani rula. Ela ajjeefamaa rula as. Wayne. Cuma mau. Dhuman bannaat. Poolisiitti tolgalee laalaa. Wayne. Ama kunjiranya benar. Obsaa jedhin. Ino uummanni Anaa nyaatu kun oola. Waan nyaanne waan dhumne dhumaa jiru. Subhanallah. Dubbadha. dararaadha. Hadirin jiru hadiriyama. Kana maaliif kan afaan adda addaa dubbatu fida maal goona sinumaa wajjin bu'aan sagaleetiin ni taana waa tokko waan goonu qabnu waan bira. Mata kalaamsu azzalee deemee koomentiidhaan bo'oo jechuudha. Sheer gochuu kan harkisaa naafa ta'e harki kee naafa ta'u dharraa kaasee bo'o. Salam. Kadir Facebook ላይ እንኳን በሰላም መጣ። ብዙ ሺህ ሰው እየጠበቃችሁ ነው። ፌስቡክ ላይ ሴፍ ስለሚደረግ የምታስተላልፈው መልእክት በደንብ አስተላልፈውና አዎ ያው ትናንትና እንዳሳወቅናችሁ ጅዳም ይህም ያለው እስር ቤት ላይ እንግልት ስቃይ እንደቀጠለ ነው። በተለይ ትናንትና ዝም ብሎ ደርሰው ቪዲዮውን አይተውታል መሰለኝ የሚንሸራሸረውን ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ እሱን ስላዩት ይመስለኛል ሰበብ ፈልገው መጥተው ያልተመታ ወጣት የለም ያለው ወንዶችን እያወጡ እየደበደቡ ነበር። በተለይ ለሴቶቹ አሁን በደንብ ልብ ብላችሁ የምትሰሙ ከሆነ ሴቶቹ ስቃይ ነው። ሆስፒታል ይሄ ስንሄድ እናገኛቸዋለን። ሴቶቹ እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ በአንድ እጃቸው ልጅ አቅፈው ነው የሚሄዱ። ልጅ ያላቸው እርጉዞች እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ ኢማጂን አስብ እስኪ። በሽተኛ ህፃናት አቅፈው እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ ነው ሆስፒታል የሚመጡት። በዛ ብርድ እንደገና ብርድ ልብስ 1 ለ2 ለ3 ጭራሽ የማይለብስም አለ። ስለዚህ እኛስ እንደምንም ብለን እንቋቋማለን። ወንዶች ነን። ህመሙንም ረሃቡንም
መቋቋም እንችላለን። ሴቶቹን ነው ትኩረት መደረግ መቻል ያለበት። ህፃናት አለ የታመማል እነሱን ይውሰዱልን። አሁንም መንግስት የሚሰማን ከሆነ አሁን ሴትና ህፃናት እዚህ የታመመ ወንዶችም አለ እኛ አሁንም እንችላለን ወንዶች ነው። ሴቶቹ ወላሂ በጣም ያሳዝናሉ። ታለቅሳለህ ፍለፊት ስታያቸው ሆስፒታል ለህክምና ስንሄድኛ አልፎ እግራቸው ይታሰራል በሰንሰለት ሁለት እግራቸው ልጅ ባንድ እጃቸው አቅፎ ኢማጂን አስቡት እስኪ ስቃይ ውስጥ ነው ያለው ህዝቡ። ስለዚህ አሁን ከ10 ቀን በኋላ ከ20 ቀን በኋላ ይላሉ ገና እዚህ እንደገባን እስር ቤት በሳምንት ይሄዳላችሁ ሲሉ ነበር። አሁንም ከ10 ቀን በኋላ ይሄዳላችሁ የሚል ተስፋ እየሰጡን ነው። ምናልባት አሁንም ኤምባሲ የሚሰማን ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በአፋጣኝ ምላሽ ይስጠን ነው የምለው። አሁንም መቶ ይምጡና ይጎብኙን መልስ ይስጡን። በቃ በቅርብ ጊዜ የምንሄድ ከሆነ ያስቀድሙልን ህፃናቶቹን ሴቶቹን እንዳይሞቱ። አሁንም እኔ ለሴቶቹን አሁን ትኩረት ታሽቶታል። በርግጥ ስራ ይደራረባል። አይኑ እስረኛ ብዙ አለ አዲስ የሚመጣም እስረኛ አለ። ይሄ ነገር ደግሞ መቆም መቻል አለበት። ወደ ስደት ማንኛውም ወጣታውን የሚሰማ ካለ ስደት እያለ ወደዚህ የሚመጣ ስቃይ ነው ትርፉ ሌላ ነገር የለም። ምክንያቱም ከዚህ አሁን ዛሬ 2 አየር በየት 4 አየር እንደገና በባህር ይመጣል ህዝቡ። ስለዚህ አትፈርድባቸውም። ኤምባሲውም ስራ እየበዛ ነው። እዚህም ሀገር መንግስት አፈር ግን ዱላው በዛብኝ። ትናንትና ወላሂ 7 ሰው ነው የተደበደበው በኤሌክትሪክ በዱላ መከራችን እያለቀስን አይተውት ቪዲዮውም ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ድምጽ ስለሆናችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሁላችሁም በየእምነታችሁ ጸልዩ ዱአ አድርጉልን ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ወይ ቴንኪው ሌላ ቋንቋ ካለ አምጦልን